dubartii. Okay, sarara sanirraa ati itti aansitee eegdaa? Qoy, okay, as taa'iti eegi. As taa'iti eegi. All right. Oh, akkam nagaa Oromoo. Ani Minnesota irraayi hin beeytanii amma jidduu lamaan deema. Baga wal argine har'a. Obbo Jawar keenya baga nagaan dhufte. Baga si argee guddaa gammadee. Ati Minnesota na beeyta am Portland jira. So in dheeressullee waan okay. Jechuun gaafiinan gaafadheetiin jedhu wayita baay'ee hin dhaggeeffannaa deebistee jirta. Dheeraa baay'ee dubbadhu wanni tokko wanni lamaan takkaanii yaadu. Oromoo keessatti amma yoo laalleetiin hin jennu paartii garagaraatu jira. Paartiin lama kunniin tokko yaadaan guddaa wal dhibaa. Fakkeenyaaf sigalee yoo laalleetiin hin jennu ijoollee oolaa yoo laalleetiin hin jennu ijoollee teennan baddaa irraa lolti. Ammoo ofii kunis hin jira warri sigalee kana ga'an magaalaa keessa yookaan immoo biyya keessaa lolu. Akkasumas ammoo tabiraallee hin jirti yaada adda addaa akka qabaataniitiin hin jedhan. Garaagarummaan amma biyya alaa keessatti argineetiin hin jennu goxii kanniin keessa jira. Of duratti hoppiin jira yaada Oromoo garagara jiru tanii wal taasisaniitiin biyya san uumuu akka karaa ati deemtu irratti hoppii hagamtu jira wal taasisuun walitti dhufanii wajjin sigalee biyya san karaa qajeelaa irra deemsisuuf jechuudha. Sani gaafiin kiyya ka. Thank you. Short, precise, to the point, please. Gaafii kottu mee isitti aaneeti. You will come, my brother. You will come after her. Tole kiyya gaafii leemiti ani ergaa dabarsuu barbaada. Sagalee dhagahamu. Ergaa dabarsuu barbaada. Ergaan kiyya ijoolleen dargaggeeyyiin obboleessa kiyya irraa dabalatee ijoolleen baay'ee umrii isaanii waggaa 18 gattaan karaa osoo mootummaan illee quba qabaa maatii isaanii mana isaanii gurgurataa haga maatii kiyyaanii baatu lafa haga gurguratanii qarshii kana garuu mootummaan illee baankiin kagaluun karaa mootummaatiin hin beeka. Mootummaan illee waan kana jechuun qabuu danda'a ture. Garuu ijoolleen baay'een maatiin baay'een mana ofii keessaa bahanii mana gurguratanii haga mana dhabanii haga mana gara dhabiitti deemaa namni baay'een dhimmi sun hagammaa namni waa'ee sanii dubbatullee hin jiru. Ijoolleen teena nu jalaa ajjeefaman jedhanii haawwotiin hin dhossan dhimma san biyyatti illee yeroo baay'ee haati tiyyallee hiriira baanee wanta kana iyyannaa mootummaa jedhaa turanii ijoollee achitti ajjeefamti ka jedhuun sodaasaniin namni baay'een nama baay'ee dhadha'eera jedhee yaada wanti kun wantiin karaa Liibiyaatiin ijoolleen dargaggeessa osoo qarshii takkallee isaan hin qabaatin dura bilisaan fuudhanii achi ba'an. Kana garuu quba wal qaban jedhee yaada akkanaanii miti. Ijoolleen tunni yeroo manaa bahan qarshiin waan hin kaffalleef akkanuma faana deeman dallaala faana. Dallaalli kunniin ka qabameerullee obboleessi kiyya tokko dallaala tokko qabee yennaan maal jedhanii maatiin keellee as jira oduu kana beektu akkana gootaa yennaan an seera biyya sanii sirri beekaadha. Kana jechuun mootummaa olii akka olii harka qabu beekamaa jechuudha. Amma kunoo ijoolleen baay'een naannawa keenya naannoo Shaashmanneeti akka jiruun ijoolleen dargaggeeyyii hagana hin jedhamne bahanii maatii isaanii mana gurguratanii ammallee deebanii birrii miliyonotaan gaafatanii kanaafuu dhimma kana irratti namni irra dubbataaru jiru dargaggeeyyiin keenya bishaanii dhumataaranii maatiin illee waan kaffale yoo dhabanii ajjeesaaranii please wanta kana irratti akka xiyyeeffatamu barbaada galatooma. Okay, my brother. ሌሎች አፋን ኦሮሞ ማሰሙ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ጥያቄ መጠየቅ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ አንድ ደቂቃ ግን በጣም ሰዓት እንትን እያለኝ ነው። ወደዚህ ና ወንድሜ። አጠር አድርግልኝ። አመሰግናለሁ። ይሰራል። ኦኬ
አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ ፖርትላንድ። ባለፈው ጊዜ እዚህ የመጣህ ጊዜ የሆነ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። ውጪ ወጥቼ ያለው የመለስክ ይመስለኛል። አሁንም ደግሜ እዛ ላይ እመጣለሁ። ማይኖሪቲ ራይትስ ዛሬ ዛሬ ምናልባት ማጆሪቲ ሆኖ አንዱ ፓወር ሊይዝ ይችላል based on ethnicity, political ideas, whatever. ነገር ግን ነገ tomorrow is a different day. I can tell you, or you know more than I do, about Rwanda, about Tutsis and Hutus. Today the ruling party or whoever is leading is killing a lot of people. And I'll tell you, as I said, I'm from Shashamane, but nobody knows what ethnicity I am. But I'm also a victim of ethnic, vengeance. I have cousins in Shashamane they were beaten. The factory was burned. Trucks were burned. And some of them even left Shashamane to Addis Ababa and to Awasa. But my mom and my dad are okay. Probably, whatever reason it is, I don't go ethnicity. But afincha simata ayni yalaksal. Right? So I know from the devil is much better than the angel you don't know. I've seen you. You're very bright, very smart. But you say one thing. I made the calculator. That was your words before, when the new government came in. As electrical engineer student, I was given a project to do voting machine. So while I was doing that, I burned a lot of transistors and capacitors. But some of my Ethiopian friends helped me to finish that project when I was at school. So your calculator burned a lot of capacitors and resistors. Not only that, the calculator you made was snatched from you by Abiy. What guarantee you're gonna give us people like me, the one you are making, the calculator will be successful? Let us know. Thank you. I appreciate it. All right. Who was him? Nageen keessaa baay'eetu jecha baay'ee galatoom namtichaan key points wanti inni ibsee nama hubateef nama galuuf waan baay'ee dubbii keessa gadi fagooti. Sabaaf sablammii biraarra dhiibbaa geggeessuu yookaan dhabaachuu miti. Amma iddoon jirru this is clear. Namni silaa Portlandii ba'eeti diree kana regardless of our differences adda addummaa kennaa adda addummaa siyaasaa oduu qabnu silaa bakkeen taanu hin jiraatu akkanatti nu hubadha. Haa ta'uti anis ilaalcha siyaasaa garaa yookaan Jawaaris ta'ee waayillan isaa tiin adda na godhu yoo qabaadhes I have to listen to different ideas, different angles, different aspects. Sanii fi asitti hojii galaa halkan garuu wanti argamee fi Oromooni gaafa isinitti ho'ee gaafa machooftan qofa don't just show up with emotions. Miiraan qofaan argamina. Yoo qabsooftan taatanii it doesn't matter. Jawaariin jala hiriirtanii ollaa duuka hiriirtanii haala qabatamaadhaan in action qaamaan argamuu danda'a dur takka. Lammaffaa immoo gaafiin an qabu yoo jiraate Jawaarii fi adeemsi Mugaabeen Zimbaabuwee fi haala uummata isaatii waan mijeessee deemeef akka West yookaan warra lixaatti jibbamuu ni danda'a. Garuu qabatamaan hadhaa uummanni sun sammuu qabaatee of yoo ceesisuu danda'e of yoo guddisuu danda'e lafa isaaniif dhiisee deemeera dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu kan South Africa ammoo titti yoo deebine Nelson Mandelaan
dhugaadhaan qabatamaa yoo argine maqaadha malee ummata isaatii still ummanni ni biyyooma ofii keessatti technically second class citizen ta'ee jiraata. Saniif nama falchisaa ummanni Oromoodha dhumni isaa maal ta'uu deema. Eegi Itoophiyaan nu araarsitan taateeti Oromiyaan Itoophiyaa wal taatee yoo kafuuftu hegereen kenna akkuma South Africa san ta'uu deema moo eenyutu aarsaa ta'ee aarsaa kafalee ka'eeti qixa teenneeti yookaan ormaan kan ta'e wajjin jechuudha. What are we gonna share? Eenyuti itti dhiiga, eenyuti itti madaaha, eenyuti itti gadaanni isaanii bara isaa bu'a. Saniifi kana sirriitti oduu ilaaltanii akkasii galatooma. All right. Addaan isin kutuun barbaadu yoo dandeettan nama itti aanuuf carraa akka wanni jedhu daddafaa. Isin nama jidduu kanatti. Okay, gara si xumuree gara isin dhufaaraa laayina kanaan xumurra. I have only one disappointment today. Don't be surprised. It's my fault. I don't know Afan Oromo. It's my fault. Anyway, Mr. Jawar Mohammed, welcome to Portland. Ishi Katama የእንግዳ ተቀባይ ነሽ። እነዚህ ሁሉም ደስ እንዳላቸው ይሰማኛል። አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያለችኝ። እኔ ኤርትራዊ ነኝ። የብሪጋደር አህመዱ በኦሬገንም ራፕሬዘንታቲቭ ነኝ። ህዝብህን የሚፈልገው ቦታ ስትደርስ ስለ ኤርትራና ስለ ብሪጋደር አህመዱ ምን ታስባለህ? ምን ይሆናል? What will be our expectation from you? Thank you. Thank you. Aye. Kota. Listen. Oh. Okay. Yeah. Kota. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار والألقو هنا في ربي انقلني هاقو قافين أنسيق أبو أكما درا كان كيرو يامنت كراج أمنت اتدام كارورين أتنو ديماتون مالي لما فا يرو إير آف يرو قبابان wanti kun itti hiikamu maal harkaan nu qabda kanuma nu hime galatoomii Jawar. All right, the young guy. Come. Yep. So, welcome to Portland. You know, we open you with open arms, and I want to state an issue that's happening back home, which, as you said earlier, to invest in the country as there's more security. Now, what issue I want to bring up is that in banks, if someone from here sends money to someone back home, and it's usually done in large amounts, some people will look over to the transcripts, and they'll probably kidnap and ransom the person, and they'll threaten to the families to send them any amount, like 100,000 bir, and they'll release the person. So I want you to expand into that, you know, next time you come into Portland. Thank you very much. Galatomi. All right. Yeah, last one. Darajeen dura fuudhee yoo biyya kana dhufu dura raayidii na kenne jedhee amma immoo dhuma raggaafi. Wantoonni dhagahamte na dhageechuu jira. Aye, Jawar kana waggaa 20 dura darajee duwwaan beeka jedhee dhugaa isaatii haa galatoomu amma immoo miliyoona 60tu isa beeka. I'm proud of it, you know. Hojjenne jechuudha hojjaa. Uummataaf waan inni himuu barbaadu gaafa Istaanfardi dhufu mucaa mataa guduruu qallaa dheeraa dheeraa na fakkaata yeroo sanarraan beeku. Innaa
nama waggaa 18-19 hin caalu yeroo sanatti garuu very matured nama hunda caalaa nama beeku ajaa'iba fedheen mucaan kun akkam dubbataa jedhe gaafa dura baru. Yeroo itti fixannee chaanaalii isaa bal'ifatee Oromoo hundaan wal baree sun hundaan wal baree jechuudha. Wanni ani hin daganne yeroo hundaa ijoolleen doormi isaa keessa teenyeeti paaltookii jira yeroo sana. Paaltook irraa dubbataa ijoolleen kilaasii isaa kun dhuftee balbala rurrukutte. So bahuu barbaadan gara alaabaanii shaayii bunnaa jechuu barbaadu. Oh, you get the Oromo thing jedhanii. Yes, said it. Oh, okay, sorry for bothering you. Call us when you done it. Hamma kana ijoolleen adiin illee dhimma Oromoo inni qabachuu isaa beektee baazarii san gootuu ture jechuudha. Amma yeroo sanatti barataan yuunivarsiitii maal godhaa qormaata gaa barbaadu kilaasii laayibrarii deemee chakkalee qormaata qophaa'a. Anaa Jawaar guyyaa takka laayibrarii seenee waan dubbisu the whole night the whole day dhimma Oromoo kan mara dabarse. Jecha Oromoo kan abuse gochuudhaan overused gochuudhaan itti gaafatamuu danda'a. Amma kana hunda deemne as geenyee jirra. What happened? Why we are here? Gaafina Jawaariif qabu. San hunda atillee dhamaatee, uummanni illee dhama'ee, qeerroon itti dhumattee, gaafa Lammaa fi Abiyyi Los Angeles dhufani, Saanoseedhaa sa'a 8 oofnee gammachuudhaan kana booda ijoollee teenya guddifannaa nagaan jiraannaa hiriira ba'uun haftee jennee gammachuudhaan jara sana simannee back and forth sa'a 16 oofnee gammachuu keenya dabarsan. So we done with the Oromo case jennee jechuudha. Amma kaansarii waa'ee kaansarii tiriitimentii kaastee jirta asitti. Raadiyeeshinii wanna jedhamu jira. Kaansarii callisteetoo murteen baastu raadiyeeshinii kennitee tiriit gootaa jechuudha. So haalli tiriitimentii walitti kennan hin jiru Oromoo tanaa. Oromoon galgala tokkoon walitti haasoftee rakkoo kana bakkitti hurtu hin jiru. Amma akka dur sanaa miti. Akka bara TPLF sanaa miti. Maqaadhaan Oromoo achi jira. Ganda keessallee Oromoo jira. Namni bileem godhuufillee nama dhiba. Kanaaf raadiyeeshinii wayii hin jiru akka itti fuuldura tarkaanfachuu dandeenyu odoo duubatti hin deebi'in jechuu barbaadanii yeroo fudhadhe galatooma. Hedduu galatoomaa kanumaan gara steejitti sin deebisa. Okay. Good to see you, Jawar. I'm so happy seeing you here. Gaaffii lama qaba. Tokkoffaan dargaggoonni biyyatti illee jiraanneerraa uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa yeroo hundaa waliin jiraatee jira. Yeroo hundaa ammoo yeroo gaaffiin kan waa'ee Minilikiitti. Dhaloonni keenya wanta dhagayeerraa, wanta baranneerraa, wanta dubbifamerraa dhageenyeerra. We don't know the right source. Kanarratti ammoo uummanni Oromoo illee namoota babbaratee qaba. Uummanni Amaaraallee namoota babbaratee qaba. Walitti fiddaniit wanta jiru, wanta beektan kana, wanta hin beekne ammoo kana jettaniit have you done any contribution on this kind of things? Wanta karaa kana keessa deemteertu maalinni maafi rakkoon guddaan biyya keenya keessatti argaru namni ka'ul jibbaar wanta irra ta'e oduun taane caalmatti wanta kanaan dura darbeeru. Wanti kun ammoo almost waggaa 100 ol wal nu oolchisaara. Dhaloonni keenya ammoo akkanaa itti fufuu hin barbaannu. We want something to stop on this one. Lammaffaan gaaffii lammaffaa karaa naatti deemaar tokkiin akka kiyyatti okay namoonni ho'i duu danda'an. Yoo cadhifnellee namoonni ho'i duu danda'an. Is there any another option? Maafi namoonni keenya akka ammaatitti ammallee du'aa akka itti fufan hin barbaannu. Is there any safe way? Moo ammallee namoonni aarsaa ta'uu qaban. Kanarratti deebii barbaadaa galatoomaa. Galatoma, I will answer it in 3 languages because you asked me in 3 different languages.
Salahuddin Abda, you know, where is he? That guy remains young, you know. I remember when I first came to Minnesota, I saw him and his wife. Now they have like 7 or 17 kids. Every year they post new kid, but they never get old. Amalle hora ba yadda. You know, I can't be serious because it's just family, you know, it's a reunion. But it makes me very happy to see. Well, Gafata Turre, we used to play volleyball, we used to debate from youth days, you know. The love, the Roma continues, the respect continues, the debate also continues. That's what makes this nation great. That's what makes it worth doing anything, sacrificing anything for it, because we are a plural society who continue to debate respectfully and work hard together. Garagarummaa kayette, look, we are in a new chapter after 2018. Kapsong chaptering godhan boqonna boqonnaan. I wrote a piece last year lala boqonnaalee qabsoon gammaaf gara fuulduraan waan title wayii ka qabu. It's about 90 page or something. Qabsoon kuni akkami akka dhufne I try to systematize it, to simplify it for regular readers. Hagamma boqonnaa afuraffaarra jirra gara shanaffaatti jaha jirra. Boqonnaan duraa it's a national struggle, nation building one ta'eef qabsoon duraa ummata sirni alagaa tokko cabse addaan qoode dadammaysuudha. Building that consciousness. Ijoollee keessatti warri dargaggoota bakki irraa kaane laafaa miti bar. Gaafan wayii gallu wanti Oromoo jedhamu kun diigamee ture. Oromiyaa dhiisati. Namni lagaan bakka adda addaatti adda yaa'ee ture. Amma nu biratti kitaaba keessatti agartan. Islaamaa fi Amaara jedhanii adda baasanna. Gaara kaa warri haadhatiyyaa dhufe warri darajjeen eessuma naa ta'a. Dhufnaani afaan Oromoo haasayan. Confused ta'e namni. Amaara afaan Islaamaa haasa'u jedhanii salaaleedhaan. Amma salaalee qofa ta'e amma. San booda barsiisaan kiristaana ta'e tokko Wallaggaa dhufe. Elubbaa Boori dhufe. Amboo dhufe salaalee majanii salaaleen barzoonii takkitti shawaa kabaa keessatti. Achirraa kaanee achirraa baakaaneeti collective consciousness. Egalee revival. The second was reconstruction. Revival was from 1960s irraa egalee sochiin afran qalloo godhamaa ture. Sochiin gama lixaatiin sochiin protestaantii abbootiin kuweefaan abbootiin nagaasoo gidaadaafaan warri paastaroonni protestaantii godhaa turan sun booda immoo maccaatoo lamarratti ka dhufe. Sochiin booda baara irraa godhame kun kallattii afran godhame kuni it was the revival movement in 1960s. Phase 2 was reconstruction. 1970 keessatti qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaaf Sheek Marashaffaan uumuun Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maamood Mazammirfaan odaa kana akka simpoolif godhuun maqaa Oromiyaa jedhu kana fiduun adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun kun 1970s ka goone kun this was reconstruction. Phase 3 institutionalization ka jennuun Oromiyaan dhaabatuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun biirokraasiin kun uumamuun kun maal uume generation qubee generation jennu kana uume jechuudha. Cumulativeidha. Uummata kana dammaysineet jaarreet institutionalize gooneeti dhaloonni kana hunda dhaalaa dhufe qabsoo qeerroo geggeessee jechuudha. You could not have qeerroo without Maccaatu Lamaa, without Afran Qalloo, without Baalee movement, without Protestant movement. These are very important. Qeerrooni osoo abaawoon jiraachuu baatee Oromiyaan hin ijaaramu. Osoo Oromiyaan ijaaramuu baatte, osoo afaan Oromoo afaan hojii ta'uu baate, dhaloonni qubee jedhamu hin ijaaramu. Dhaloonni qubee kun osoo ijaaramuu baate, sochiin qeerroo hin jiraatu. Sochii qeerrootti fayyadamneet warra baankiif taankii harkaa qabu harkaa buufne aangoo dhuunfanne jechuudha. This is cumulative. It is a journey, yeah? Journey. Tokkorraan tokko dabalaa deemna. Setback in jira, you know. It takes 3 steps. Sometimes you take 1 step back, 2 step back. Ultimately, bakka irraa kaatee deebuu dhabuudha jechuudha. So 2018 sochii nuti keessa turre aangoo qabachuu irratti fuulleffate. Yeroo sana isinitti himu malee ultimately my objective was to make sure we capture state power. That was my goal.
state powerii qabachuun barbaachisa ture. State powerii qabachuun dirqama state powerii erga qabne booda objective jira hope ture immoo hope maali? Abdiin qabachaa turre state poweriin sun democratize ta'ee dantaan keenya akka dhufuufi. That's why wantoota baay'ees ka godhaa turre. But akkuma qabsoo sabaa kamuu qabbakki amma nurra jirru waggaa 6 kun keessa dabarre waggoota let's call that one phase duraati. This revival, reconstruction, institutionalization is one wave. 2018 eega aangoo qabannee booda phase haaraa seenne. Experience waggoota 6 kan Oromoon keessa deemu adda. Kan duraarraa haga gaafsanitti qabsoo Oromoo irratti alaga irratti godhamuudha. Samboota ko godhamu qabsoo wal irratti godhamuudha. Now we are in the struggle of democratization. 2018 option lama ture. Option tokko kan tu propose godhe akka irratti. Aangoo qabatte booda after we captured power, the second part is consolidation of power. Aangoo farda yaabbatta yaabbatte booda maal goota? Dura faanuu irra dhaabattet yaabbatta. Yaabbatte booda fuuldura isaa qabattee tottolfattaa mee akka irraan kufnetti tottolfachuu. That's called consolidation. Consolidation eegu godhatte booda immoo majjattee ooftaa jechuun which is legitimization. Optionii lama jira karaan itti aangoo kana consolidate gootu. Tokko karaa dimokiraasiitti deemtee legitimize gochuu, consolidate gochuu kun karaa abbaa irreeti. Nuti karaa dimokiraasii deemuu barbaanne. Abiy karaa abbaa irreetti deemuu barbaade. Lachuu silaanuma deemsisa. But sirna abbaa irree tokko kufiftee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf haal dureelee conditions barbaachisaa jira. State saniif ka barbaachisu. Utubaalee si barbaachisantu jira. Strong economy qabaachuu qabda. Strong security qabaachuu qabda. And strong social support base qabaachuu danda'uu qabda. So argumentiin nuti wajjin qabaachaa turre ka walitti nu buusellee waan biraatii miti. Security state eenyu yeroo san akka jaareen beeytanii warra jiru san keessaa harcaasee Abiy waadii gurra jabaadha. Jaaruu dadhabe. Sirna security TPLF jaare san diigee osoo waan tokko bakka buusin humna deemuu barbaade. Lammaffaa economy eega mallasduu irraa kaasee laafaa ture. Nullee economy attack godhaa ture. The economy was getting weaker. Social basing waan kana ta'uu danda'u hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo hawaasa gadaati. It's an egalitarian society. Authoritarianism deeggaruu hin danda'u jechuudha. In the absence of these three, he made a critical mistake. Numide. Bakka humni hin jirretti humnaanin biyya bulcha jee. Namni laafaan tokko kaa humna hin qabne humnaanin sidha yoo jee osoo nan dhoofne lafa dha. Kanaaf osoo humna hin qabin humnaanin biyya bulcha deemuuni rakkoo keessa nu galchee jechuudha. But this is not an isolated incident. Huh? Post-independence Africa fudhatan bara 1960 booda saboonni Afrika keessa jiran sirna kolonii irratti qabsaanii eega bilisa bayan booda maaltu isaan mudate? Biyyoota muraasa gara dimokiraasii ce'an. Biyyoonni hedduun yookiin sirna abbaa irree hamaa keessa seenanii yookiin gara wal waraansaatti seenan. Koongoo wal waraansaatti seente. Gaanaan yeroo tokkoof sirna abbaa irree seentee booda immoo gara kuudeetaatti seente. Naayijeeriyaan kuufii civil war keessa seente. Very few, probably Botswana Botswana biyya shan hin ga'u ka gara dimokiraasii jee. So don't despair. Haalli amma nuti keessa jirru kuni it's not an ideal situation, but it's a process. Namni biyyoonni biraan keessa dabraa turan jechuudha. Kanaaf wanni akka hubannu barbaannu wanni akka hubattan barbaadu wanni amma keessa jirru gaarii miti. In some cases it's worse. Malif at least beyond Africa jatamoota keessa yeroo crisis keessa seenan there are two superpowers, Soviet and America. Tokko deeggara tokko si morma. Amma akkasii miti multipolar keessa jira. Keessattuu this mid power warri jennuun kuni warri akka Emirates, Qatar, Turkey, Saudi masilii guddaa qaban. Naannoo keenya irratti fedhii guddaa qaban. Kanaaf yoo of eeguu baattee gara wal waraansaatti seente araaramuuf illee namatti ulfaataa jechuudha.
Kanaaf kan wayiwaataa turree 2018 2019 baay'ee kan wayiwaataa turree kan booda walitti bu'isa keessa innee namni illee dhumee nullee hin dhabneef rakkoo kan waan agarreef gurbaan kan agarree fuudhee itti nu galchee jechuudha. Now we are in it. Bishaan ka jigee ina ta'an kanuma hafe ol qaban. So where we are right now tokko bakka amma jirurraa option sadii jira. Karaan tokko sirna abbaa irree hawwisan abii deebisee yaaluudhaaf that's impossible.